Egaa neetworkiin xinnoo rakkoo qaba gara hojiitti seennu. Amman dhaga'ama. Eeyyee dhaga'ama. Tole shigaa. Ni jalqabnaati xiqqoo ishee namoonni baay'ee haa godhani. Maa qulqulluu tokko ni amananiin jaalatamuuwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin akkam turtan akkamiyyoon eegdan. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya jaalatee eebbisee guyyaa har'aatiin nu ga'e maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaa'e haa ta'u. Haadha keenya haadha qulqullootaa durbee Maariyaam ergamoota qulqulloota wareegamtoota hunda isaanii akka kennaaf kabaja isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomeef kan ulfaa'e haa ta'u jecha. Egaa guyyaa har'aa akkuma yeroo darbee waadaa isiniif gallee turretti abbaa keenya Qomoos Abbaa Aragaawii waliin kallattiidhaan waliin dubbii waa'ee amantaa keenya irratti kan waliin mari'annu ta'a jechuudha. Yaadonni adda addaa kaasnee kan irratti mari'annu ta'eef tariigaa sagaleen dhaga'amu taatee nu barreeffamaan nu beeksisaa deemaa jenna. Amma himumaan Sagaleen kin dhaga'amu. Sagaleen kee xinnoon ciccita. Kadhannaa jalqabnee dabalimee sagalee keetiin dhaga'amu ammanaaf. Ammoo dhaga'amu. Amma dhaga'ama eeyyee. Maal jette? Kadhannaadhaan eegallaa kadhannaa nu godha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Jiraataa bara baraa kan ta'u bara baraan kan jiraatu Waaqti keenya fayyisaan keenya ulfinnii fi galanni olaantummaan isaaf haa ta'u. Akka jaalala isaatti akka gaarummaa isaatti yeroo kana kabajee eebbisee kan nu kenne Waaqayyodha waan ta'eef yeroo kanatti waan gaarii wal mari'annee hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf kaayyoo jireenya bara baraa ulfina kana kenninee akka darbinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Eebbi qulqulleettii haadha keenya Maariyaam, eebbi qulqulloota, hayyoota, toltoota, raajota, ergamoota Waaqayyo biraa nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa waa'ee biyya keenyaa, waa'ee hawaasa keenyaa, waa'ee uummata keenyaa, rakkoo biyya keenyaa fi gidiraa biyya keenyaa dabarsinee sitti kennina. Ati nu waliin hojjedhu, hawaasa keenya, maatii keenya, uummata waliin hojjedhu. Isa dukkanaa'e ibsi, isa bade barbaadi, isa kufe kaachisi. Yaa Waaqayyo gooftaa ulfinni siif haa ta'u. Eebba qulqulleettii haadha keenya Maariyaamiin nu eebbisi. Eebbii fi araarri hunduma keessan waliin haa ta'u. Maqaa Waaqayyoon akkam jirtu. Ameen. Tole abbaa keenyaa Waaqayyoon sinaa eebbisu sinitteeshe kallattiidhumaan sagantaa keenyaa kadhannaan eegallee jirra jechuudha. Kanatti aansuudhaan akkuma yeroo darbee waa'ee amantaa keenyaa waliin mari'anna jennee sagantaa waliin turre har'a kunoo jalqabaaf waliin eegallee jirra jechuudha. Waa'ee amantaa keenyaa waliin mari'anna. Gara fuulduraattis immoo barnoota garaa waliin hordofnu ta'a jechuudha. Kanaaf hordoftoonni keenya hundumtuu akka kan inni isiniif dhaamu jechuudha. Namoonni amma sheerii gootanii sagaleen keen dhaga'amu balaa Hayilee sagaleen keen dhaga'amu. Ana biraayyuu moo sin biraayyuu? Si biraa ta'eyyee si biraa natti fakkaata. Amma nagaadha. Okay. Eshi kanatti hanga gara marii keenya guyyaa har'aatti deemna abbaa. Gaariidha. Yaa guyyaa har'aa tokkoffaa irratti peejiin kun waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromootiin jedha. Akkuma beekamu waldaan kun kan hundeeffame yeroo dhiyoo keessa. Isin immoo itti gaafatamaa waldaa kanaa akka immoo waldaa kanaa waldaa ijoollee Tawaahidoo Afaan jedhu kun maqaa akkanaa
qabaachuun isaa maaliifi kaayyoon isaa immoo maaliif dhaabbata? Waa'ee Egaa sagaleen kee xinnoon ciccita. Maaliif akka ta'e hin beeku. Gaanis iddoo isaatti natti fakkaata. Magaala garbiraan jira. Orlaandoo keessa jira. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Dhaga'ama miti amma sagaleen ku? Naga'ama. Eeyyee egaa waldaan ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo irra caalaa afaan Oromootiin jalqabameera. Waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo jechuun amantii keenya jechuudha. Jalqabamuun isaa immoo irra caalaa namoota biyya alatti jiraniif biyya keessatti jiraniif irra caalaa namoonni biyya ala ba'anii amantii isaanii sirriitti akka waaqeffatanii afaan isaaniitiinis amantii isaanii ofitti madaqsanii akka shaakalani amantii dhugaa kana ta'eetu jiru garuu karaa rakkoo adda addaan biyyaa ba'uudhaan barnoota dhabuudhaan wal arguu dhabuudhaan wal hubachuu dhabuutiin rakkoo baay'ee jira. Kanaafuu yeroo walitti dhiyaannu yeroo walitti deemnu yeroo wal gaafannu hubannaan gaarii nuuf ta'a jennee amanna. Kanaafuu hubannaa kanaaf amantii keenya hubannee tokko biyya keenyaaf hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf waan gaarii hojjennee akka darbinu. Lammata immoo tokkummaa keenya akka ibsinu. Sadaffaa amantii keenya keessa isaa barree waan gaafatamnuuf deebii akka kenninuuf tokkummaan nu barbaachisa. Waldaan garbiraa waldaa garbiraa hin qabnu waldaa Ortodoksii Tawaahidoodha. Amantiin keenya isuma kana isuma durii sana. Kanaafuu isuma sanaan maqaama sana fayyadamne kanumaan wal geenyee telekonferensiittis haa ta'uu imeeliittis haa ta'uu yuutuubiittis haa ta'uu karaa dandeenye irra caalaa biyya ambaa keessa warri jiranii amantoonni kiristaanaa akkasiin akka wal arganii akka waliin waaqeffatanidha kaayyoonsa inni guddaan. Inni lammaffaa immoo gaaffii amantii keenya irratti ka'u beekumsarraa kaanee deebisuu, beekumsarraa kaanee dandeettiirraa kaanee deebisuu, nama fayyuu danda'u, nama jireenyi isaaf ta'u, nama guddachuu danda'u, nama amantii kana keessatti hubachuu danda'u waan qabnuuf uummata barate, uummata guddaa waan qabnuuf, uummata bal'aa waan qabnuuf, uummata seena qabeessa waan qabnuuf, uummata Afrikaa bayaatti beekamtii qabu, dandeettii qabu, kabaja qabu, aadaa qabu, uummata guddaa waan qabnuuf keenya immoo uummata kana waliin naannoo waggaa 700 ol 800 ol uummata kana waliin waan jiraatteef waldaan Ortodoksii Tawaahidoo inni darbee isa dhufutti immoo karaa adda addaa wal barree waliin dhaabbannee hawaasummaa keenyaa fi amantii keenya uummata keenya waliin taanee akka deemnuufi kaayyoonsa. Tole egaa abbaa keenya guddaa galatoomaa isiniin jecha egaa waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo afaan Oromootiin jedhu kun haala fageenya hojjetanii jirtu. Guddaa galatoomaa abbaa keenya asumaan wal qabsiisee amantaan keenya Ortodoksii Tawaahidoodha. Ortodoksiin maalinni Tawaahidoon immoo maalinni Ortodoksii Tawaahidoo walumaa galatti maaliif Ortodoksii Tawaahidoo jedhamne mee waa'ee kanaa xiqqeessatii mee gabaabsitanii akka nuuf ibsitan isiniin jedha. Ortodoksii Tawaahidoo jechuun wangeela Yohaannis boqonnaa tokkodha inni guddaan isaa hiiktisaa. Tawaahidoo jechuun tokkummaa jechuudha. Waaqayyo duratti sagalee ture, sagaleen waaqa ture, sagaleen waaqayyo bira ture, sagaleen mataan isaa waaqa ture jedha. Sagaleen sun inni samiiwwanii fi lafa kan uume sagalee waaqayyooti sadan keessaa waaqa tokko jennee amanna. Sagaleen suni nama ta'e kennaadhaaf dhugaadhaan guutamee foon keenya keessa buleedha. Foon keenya jechuun foon isa uume uffatee jedha. Inni immoo foon eenyurraa uffate yoo jenne haadha keenya qulqulleettii Maariyaam irraa uffatee foon isa uume sana deebisee uffate. Maaliifi abbaan keenya Addaam cubbuudhaan qabamee waggaa 1000 hidhaa seexanaa keessa ture waan ta'eef hidhaa seexanaa keessa waaqayyo dhala namaa fayyisuuf jireenya bara baraa kennuuf gara jannataatti deebisuuf gara ifaatti deebisuuf ifa jireenyaa kana dhala namaaf kennuuf foon haadha keenya qulqulleettii Maariyaam uffate.
foon haadha keenya qulqulleettii Maariyaam uffatee sagaleen Waaqayyoo nama ta'e. Sagaleen Waaqayyoo nama ta'e. Gara firoottansaa dhufee jedha. Firoottansaa gara isa uume, gara uumamasaa dhufee jedha. Yeroo dhufu sana ifti gara biyya lafaa dhufee namoonni hojiin isaanii dukkana ture garuu ifa sana utuu fudhatanii jireenya bara baraa argatu. Ifa sana fudhachuu dhiisuu isaaniin garuu duuti akkatti murteeffamu ibsee ifti suni gara uumamasaa dhufee jedha. Gara uumamasaa yeroo dhufu uumamni isaa isan fudhanne warra isa fudhataniif ijoollee Waaqayyoo akka jedhamaniif Waaqayyo taayitaa kenne waan jedheef tawaahidoo jechuun gabaabsumatti sagalee Waaqayyoo foon namaa uffatee dhalli namaa jireenya bara baraa akka argatuuf jireenya bara baraadhaan akka jiraatuuf dhaloota akka argatuuf dhaala Waaqayyoo akka argatuuf tawaahidoo tokkummaa foon namaa fi amalli Waaqayyoo malakoot inni jedhamu inni eenyuyyuu isa biran geenye dandeettiinsaa eenyu caalaa yookaan ta'u Waaqayyo foon namaa uffatee nama ta'ee amala Waaqayyoo malakooti gooftummaa fi amala namaa tokko godhee namaaf waaqa ta'ee biyya lafaatti mul'ate gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuusaa ibsa. Tawaahidoo jechuun isa kanadha. Ortodoksii jechuun immoo ortodoksii jechuun afaan Giriikidha. Jaarraa 325 irratti waldaan keenya yookaan amantiin keenya babal'ataa dhufe Yerusaalem irraa ka'ee addunyaa maratti guute. Addunyaa mara guuteera. Amantoonni kaabaaf kibbaaf bayaaf lixaa uumamni marri amantii kana fudhataniiru. Amantiin kun kan gosa tokko miti, kan lammii tokko miti, kan afaan tokko miti. Kan addunyaati. Yerusaalemitti lallabame. Yerusaalem irraa ka'ee addunyaa maratti lallabame. Erga addunyaa maratti lallabame hanga Afrikaa dhufe. Afrikaa biyya Misiraa, biyya Gibxi, biyya amma keessa jiru kana, biyya Kuush keessa, biyya Awurooppaa, biyya Isiyaa keessatti lallabame babal'ate. Yeroo kana beekumsi teoloojii yookaan dandeettiin teoloojii irra caalaa Iskindiriyaa keessatti, Sooriyaa, Anxookiyaa keessatti teoloojiin barumsi mana Waaqayyoo, barumsi afaan Waaqayyoo babal'ataa deeme. Barumsa afaan Waaqayyoo sana keessatti namoonni utuu baratanii shakkii keessa seenanii namoonni muraasni Sabaaliyoos, Nisxiroos, Ariyoos kan jedhamanii amala Waaqayyoo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amala isaa lamatti hiruudhaan qaama isaa lamatti hiruudhaan waan addaa barumsa addaa jalqabanii jechuudha. Isaan keessaa namni Ariyoos jedhamu jaarraa 300 keessa ka'ee qeesiin tokko barataa teoloojii Anxookiyaa fi teoloojii Iskindiriyaa ture. Inni shakkii keessa seenee jechuudha. Shakkiin isaas immoo maalidhaa? Kiristoos waaqa ta'uusaa, waaqa biraa dhufuusaa, sagalee Waaqayyoo ta'uusaa, foon uffatee jireenya bara baraa dhala namaaf kennuusaa shakkee jechuudha. Shakkee barnoota addaa jalqabe. Yeroo sana abboliin amantaa ortodoksii yookaan abboliin amantaa kiristaanaa addunyaa mararraa naannoo Liibiyaa eddeen ishee akka seenaatti Niiqiyaa jedhamtutti wal ga'anii wal mari'atanii. Erga wal mari'atanii amantii isaanii qoratanii yeroo amantiin isaanii qoratamu Ariyoos suni waldi fixur yookaan ilmi uumamadha malee waaqa miti jedhee ka'ee ture. Yeroo sana uumama sana akka inni uumama hin taane akka inni waaqa ta'e akka inni samiiwwanii fi lafti utuun uumamiin sagalee ta'ee ture. Samiiwwaniif lafti immoo sagalee ta'uu isaatiin akka uumame abboliin 318 paappaasonni wal ga'anii wal mari'atanii jechuudha. Wal mari'atanii kitaaba qulqulluu ilaalanii kitaabni qulqulluu suni ilmi Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos jiraataa bara baraa sagalee Waaqayyoo amala Waaqayyoo kan qabu dhala namaa fayyisuuf jireenya dhala namaa hundumaaf kennuuf gara biyya lafaa kan dhufe ilma Waaqayyoo ta'uusaa erga walitti amananii sirriitti hafuura qulqulluudhaan erga amananii booda isa waamanii isa gaafatanii. Gaaffiin isaanii amantii ka ibsi jedhanii amantii isaa ibse. Amantii isaa yeroo ibsu sana deebii dhabee jechuudha. Kitaaba qulqulluurraa waan baay'ee kaasee ture garuu akka madaalli sagalee Waaqayyootti deebii waan dhabee fi
daddabalanii isa gorsanii qannoona yookaan subaa'ee yookaan of adabuu kan jedhamu mana waaqayyoo keessa jira. Nam tokko yoo shakke yoo balleesse akkasumaan bahee deemin jedhamu gorsi kennama. Akka inni gara amantiitti deebi'u kennama. Akka inni gadi taa'ee baratu akka inni tasgabbaa'u itti himama. Sana fudhachuu didee isa booda al sadii al afur wal ga'anii yeroo baay'ee irratti amantiirraa isa adda baasanii jechuudha. Adda baasanii amantiin kee kuni amantii kee miti jedhanii adda isa baasanii amantii isaanii maal jedhan yeroo sana ortodooksii jedhani. Amantii qajeelaa jechuudha. Amantii sirrii ta'e jechuudha. Amantii daandii waaqayyoo jechuudha. Daandii jechuun maal jechuudha? Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos yeroo dubbatu ani karaadhas dhugaadhas jireenyadhas jedhee dubbate. Daandii dhugaa, daandii jireenyaa, daandii dhugaadha. Ani jedhee ergamoota isaatti dubbate. Daandii dhugaa kanarraadha. Ortodooksii jechuun daandii dhugaa, daandii Kiristoos jechuudha. Maal jechuudha? Kiristoos gara biyya lafaa dhufee haadha keenya qulqulleettii Maariyaam irraa dhalate jireenya bara baraa dhala namaaf kennuusaa kan ibsu daandii sirrii, daandiin dhugaan gara Kiristoositti geessu yookaan daandiin keenya Kiristoosidha jechuudha. Ortodooksii jechuun afaan Giriikidha. Daandii qajeelaa, daandii sirrii jechuudha. Tole egaa abbaan keenya waa'ee ortodoksii fi akkasumallee tawaahidoo sirriitti haala gaariidhaan nuuf ibsanii jiru. Tarii kanaan booddee namoonni baay'een gaaffii isaanitti ta'ee kan turan deebii argachuu ni danda'u jechuudha. Waa'ee ortodoksii ta'e sirriitti nu barsiisanii jiru. Gara fuulduraattis immoo bifa barnootaatiin illee abdii qabnarra deebitanii sirriitti akka waa'ee ortodoksummaa koorsii akka nuuf kennitan abdii guddaa qabna. Asuma wal qabsiisee immoo amantaa ortodoksii tawaahidoo kana keessatti sabaaf sablammoonni akkamiin ilaalamu? Innaan akkanas ni jedhu sabaaf sablammoota hedduutu jiru. Biyya keenya keessas ta'ee biyyoota illee sabaaf sablammii hedduudha. Kanaaf amantaa ortodoksii kana keessatti lammiin haala kamiitiin ilaalamamee gaaffii kana? Amantaa ortodoksii keessatti sabaaf sablammiin wal qixxeedha. Garuu rakkoon jira, rakkoon hin jiru jechuutu hin ta'in rakkoo hojiiti jira malee rakkoo waaqayyooti jira miti. Akka sagalee waaqayyootti yeroo ilaalle sabaaf sablammoonni wangeela Yohaannis boqonnaan 3 alaabaa wangeelaa, alaabaa jireenyaa jedhama. Alaabaa waldaa, alaabaa bataskaana keenyaa, alaabaan bataskaana keenyaa wangeela Yohaannis boqonnaa 3dha. Inni maal jedha? Museen lafa onaa irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 jalqabee hanga yeroo baay'eetti yeroo ilaallu alaabaa guddaa waa'ee jireenya keenyaa, waa'ee sabaaf sablammootaa fi waa'ee addunyaa kanaa kaasee dubbata. Waaqayyo jaalala inni addunyaa kanaaf qabu, Waaqayyo jaalala inni namaaf qabu, Waaqayyo namni hundinuu Waaqayyo fuulduratti wal qixxee ta'uusaa, eenyu gurraacha, eenyu diimaa, eenyu gabaabaa, eenyu dheeraa, eenyu gooftaa, eenyu tajaajilaa, eenyu pirezidantii, eenyu xaqilaa ministeera yookaan immoo itti gaafatamaa yookaan Ameerikaa, Kaaba, Israa'eel, Arab yookaan immoo warra galaana gama jiran, warra galaana gamana jiran han jedhu sagalee Waaqayyo hin jiru. Wangeela sana keessatti maal jedha? Museen lafa onaa irratti akkuma bofa fannise. Israa'eel yeroo cubbuu hojjetan sana Museen lafa onaa irratti bofa sibiilaa fannisee jedha. Bofa sibiilaa fannisee cubbuu isaanii cubbuu hojjetanii waan dogoggoraniif, waan balleessaniif, Waaqayyoon waan dallansiisaniif Waaqayyo irratti dheekkame. Israa'eel irratti dheekkame. Yeroo dheekkamu madaani, luqqaani, coftoon isaan qabate. Yeroo sana coftoo sana keessaa, madaa sana keessaa akka ba'aniif, balaa Waaqayyoo keessaa akka ba'aniif Waaqayyo bofa fannisii itti argisiisi jedha. Bofa nahaasii, bofa sibiilaa fannisiiti seera moofaa keessatti itti argisiisi. Fakkeenya Kiristoos isaaniif ta'e. Yeroo bofa fannisame sana arganii, bofa sibiilaa sana arganii fakkeenya Kiristoos isaaniif ta'e
jireenya argatani fayyanii jechuudha. Akkuma Museen lafa onaa irratti boofa fannisee uummatatti argisiisee uummanni cubbuu isaanii irraa dhiifama argatanii fayyina akkuma argatan kana ilmi Waaqayyoo Kiristoos inni gara biyya lafaa dhufe tawaahidoodhaan kan dhufe Waaqni gooftaan gooftota inni dhala namaa hundumaa fayyisuuf dhufe fannifamuu qaba. Fannoo irratti fannifamuu qabaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Fannoo irratti fannifamuu qabaa jedha. Gadi xiiqee immoo maal jedha? Waaqayyo dhalli namaa hundinuu akka fayyuuf malee akka hin banneef jedhee dubbata. Kuni alaabaa amantii keenyaati. Alaabaan amantii keenya inni guddaan isa kanadha. Waaqayyo dhalli namaa hundinuu akka fayyuuf malee akka hin banneef ilma isaa tokkicha, ilma Waaqayyoo amalaan yookaan mootummaadhaan, ilma qulqulleettii Maariyaam fooniin kan ta'u, gooftaa keenya, fayyisaa keenya, Iyesuus Kiristoos. Inni isaaf galanni haa ta'u. Haadha keenya irraa eebbi ishee nu waliin haa ta'u. Kadhannaan ishee nurraan fagaatiin qulqulleettiin haadha keenya, haati keenya Maariyaamidha. Wangeela keessatti haadha jireenya, haadha qulqullummaa keenyaati, haadha wangeela keenyaati, haadha gooftaa keenyaati. Isheerraa waan baay'ee baranne. Kan isheerraa laalate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaaf hundumaaf dhalli namaa hundumaa jireenya bara baraa akka argatuuf malee akka hin banneef Waaqayyo ilma isaa tokkicha dhala namaaf kenne jedha. Sabaaf sablammoonni akkamiin ilaalamu jennee yoo ilaalle akkasiin ilaalamu. Amma seenaa keessatti waan baay'ee dubbifneerra, waan baay'ee dhageenyeerra. Namoonni siyaasaas, namoonni dandeettii qabanis, namoonni seenaa barreessanis sabaaf sablammoonnii fi waldaan keenya kan isaan qunnamtii isaanii dubbachaa jiru, waan baay'ee jechaa jiru. Badisni yoo jiraate, barreeffamni adda addaallee yoo jiraate, kan nama dallansiisu, kan nama duubatti adeemsisu illee yoo jiraate, barreeffamni sunis ilaalchi sunis ilaalcha Waaqayyoo miti. Barreessa Waaqayyoo miti. Ani maqaan koo Fayyeeraa Namoomsa yookaan akka abbaa lubummaa kootti abbaa Aragaawii Namoomsaan jedhama. Akka lubummaatti maqaan koo Fayyeeraa Namoomsaan jedhama. Duratti jechuudha. Daaqoon Fayyeeraa Namoomsaan jedhama. Amma immoo abbaa ta'eera, qomosii ta'eera jechuudha. Anii fi ati Waaqayyo fuulduratti diimaaf gurraacha, dheeraaf gabaabaa ta'uu dandeenya. Kanumadha addummaan keenya. Waaqayyo fuulduratti ilmi Waaqayyo inni tawaahidoodhaan mul'ate. Giiftii Maariyaam irraa gara addunyaa kanaa kan dhufe. Gooftaan keenya, fayyisaan keenya, Iyesuus Kiristoos anaaf siif qixxee dhufe. Fayyinni qixxeedha. Han adda nu baasu amanuuf amanuu dhiisuu keenya. Cuuphamuuf cuuphamuu dhiisuu keenya. Fannoo isaatti amanuuf amanuu dhiisuu keenyatti adda nu baasa. Malee aniif ati uumama keessatti, eenyummaatti, namummaatti Waaqayyo anaaf siif isa afaan garbiraa dubbatuuf, isa aadaa garbiraa qabuuf tokko ta'ee dhufe. Waaqayyo tokko ta'ee dhufe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa hunda keenyaa ta'e ergame. Akkasumas immoo haata keenya qulqulleettii Maariyaam haadha fannoo jalaa taate hunda keenyaaf kennamte. Kanaafuu sabaaf sablammoonni ija tokkoon ilaalamu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 keessatti, wangeela Maatiyos boqonnaa 3 keessatti, wangeela Yohaannis irra caala kitaaba qulqulluu mara keessatti yeroo ilaallu, kitaaba qulqulluu mara keessatti yeroo ilaallu, irra caala Yohaannis cuuphaan galaana Yordaanos irratti kan inni dubbate ajaa'ibadha. Tsiihu afnootoo la Egziyaabiheer wa'aariiru matsihaayitoo. Karaa Waaqayyoo daandii Waaqayyoo sirreessa. Daandii Waaqayyoo sirreessa. Tulluun haa jigu. Tabbillee haa sirratu. Kan boolla'e immoo biyyoodhaan haa guutamu. Yookaan immoo qoraattiin fuulduraa karaarra haa ka'u jedhe jireenya namaa ilaale. Waaqayyo cuuphaaf jireenya bara baraa dhala namaa hundaaf kennuuf gara Yordaanos dhufa jedhe Yohaannis cuuphaan. Eebbisaan nu waliin haa ta'u. Gara Yordaanos dhufa dhalli namaa hundinuu dhaloota Waaqayyoo akka argatuuf, garbummaa seexanaa keessa akka ba'uuf, bittaa seexanaa keessa akka ba'uuf, dhaloonni Waaqayyoo dhala namaa hundaaf akka ta'uuf, abaarsi seexanaa waggaa 5,500 dhala namaarra akka duguugamuuf ilmi Waaqayyoo gara Yordaanos dhufa. Gara Yordaanos yeroo dhufu qoraattiin hin jiraatin, tabbi hin jiraatin. Tabba jechuun of tuuluudha. Gadi fageenya jechuun kuni hammina isa gadi fageenya isa Waaqayyo waliin nama hin jiraachifnedha. Qoraattii jechuun jireenya ofiiti qoraattiidha.
namni waaqayyoon hin amanne namni fira isaa jibbu namni biyya isaa jibbu namni maatii isaa jibbu jireenya isaa irratti qoraattiidha. Qoraattii jechuun ofii isaa of waraanuun of waraanu isa kaan waraana gufuu ta'a hin dhiigsa kanadha hojiin seexanaa. Kanaafuu qoraattiin suni haa ka'u jedhe. Erga jedhe booddee yeroo gooftaan gara Yordaanositti dhiyaatu Yohaannis maal jedhe? Kan foon uffate marri fayyina waaqayyoo haa argu jedhe. Kan foon uffate marri fayyina waaqayyoo haa argu jedhe qulqulluu Yohaannis. Eebbisaan waliin haa ta'u. Kan foon uffate marri fayyina waaqayyoo haa argu jedhe. Galaana Yordaanos irra yeroo dhaabbatu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos na cuuphi jedhe. Bishaan sana jireenya bara baraaf eebbisuuf. Yohaannisiin na cuuphi jedhe. Yohaannis akkas jedhe. Ati gooftaa gooftotaati. Mootii hundumaati. Hundaa fayyisuuf kan dhuftedha. Ana dura turte. Ani si boodan dhufe. Ana boodas turta. Ani immoo nan deema. Ati misirroo jireenyaati. Akkamiin an si cuupha jedheeti. Deebisatti deebise. Maal jedhe gooftaan? Fayyina haa taasifnu jedhe. Fayyinni dhala namaaf haa ta'u. Dhugaan dhala namaaf haa ta'u. Jireenyi dhala namaaf haa ta'u. Kanaafuu na dhiisi. Bishaan sana kaasiiti na cuuphi. Cuuphaan kun haa eebbifamu. Bishaan kun anaan haa eebbifamu jedhe. Maaliif bishaan sana keessa abaarsi seexanaa jira waan ta'eef bishaan sana eebbisee kabajee kenne. Bishaaniin cuuphamne dhaloota waaqayyoo argachuun keenya immoo maalidha? Hafuura qulqulluudhaan booji'amna. Hafuura qulqulluuti bishaan sana booji'ee bishaan sana eebbisee nuuf garbummaa seexanaa keessaa nu baasee gara dhaloota waaqayyootti nu deebisa. Kanaafuu fayyinni haa ta'u jedhe, nageenyi haa ta'u jedhe, na dhiisi jedheeti yeroo Yohaannis gooftaa gooftotaa jiraataa bara baraa Abrahaam utuu hin jiraatiin kan ture addunyaa dabarsee kan jiraatu jedhaniiru abboliin durii jedhee isa cuuphe. Cuuphaan sun nuuf uumame. Maal jedhe isa booda? Kan cuuphame kan amane maal ta'a jedhe? Hin fayya. Hin fayya. Maalirraa fayya? Abaarsa seexanaarraa fayya. Jannatni isaaf banama. Jireenyi dhugaan isaaf kennama. Kanaafuu daandiin dhugaan isaaf banameera waan ta'eef hin fayya. Kanaafuu kana ilaalla. Kaayyoon waaqayyoo kan foon uffate marri fayyina waaqayyoo akka arguuf. Fayyina akka argatuuf. Abaarsa seexanaa keessaa bahee dhaloota akka argatuuf. Kanaafuu sabaaf sablammoonni waldaa keenya keessatti ija kanaan ilaalamu. Kan kanarra darbe suba. Kan kanarra darbee namarratti kan hojjetamu yoo jiraatu. Dabaan, tuffiin, gabrummaan, gadaantummaan waan hin taane namarratti hojjetameera taanaan sagalee waaqayyoo bakka bu'uu hin danda'u. Sagalee waaqayyoo bakka bu'uu hin danda'u. Sagaleen waaqayyoon inni dhugaan isa kan. Ortodoksii jechuun isa kan. Tawaahidoo jechuun isa kan. Hin dhaga'amaa sagaleen kun. Isa kanadha. Kanaafuu sabaaf sablammoonni haala akkasiitiin ilaalamu jechuudha. Bataskaana kana keessatti jechuun akka ilaalcha waaqayyootti. Ammaniin dubbachaa jiru isa ilaalcha waaqayyoodha. Kitaaba qulqulluun dubbachaa jira. Akka ilaalcha waaqayyootti abbaan fedhe diimaa haa ta'u, gurraacha haa ta'u, Oromoo haa ta'u, Kambaataa haa ta'u, Israa'eel haa ta'u, Arabaa haa ta'u, Adii haa ta'u, abbaan fedhe waaqayyoon jedhee dhufnaan mirga qaba mana isaatti. Maaliif balballi waaqayyoo kan baname dhala namaa hundumaaf. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoorratti ol ba'ee harkasaa diriirsee chinkaara sana harkasaa keessatti kan waraaname. Cinaachisaa eeboodhaan kan waraaname. Mataasaa irratti qoraattiin kan raawwatame. Akkasumas immoo kan booye kan dheebote ol samiitti fannoo irratti ol ba'ee abbaa Israa'eloomu isma baza'iyya amuru yigabburu yaa abbaa isaaniif dhiisi jedhee dhiifata isa dhumaa jaalala isa dhumaa kan kenne dhala namaaf. Kanaaf wal qulqulluu Yohaannis ergaa isaa tokkoffaa lakkoobsa 4 irratti maal jedhe? Jaalalli akkasi jedhe. Jaalalli akkasi nuti waaqayyoon waan jaallanneef miti jedhe. Waaqayyooti nu jaallate jireenya bara baraa kan ta'u fayyina guddaa kana nuuf kennee jedhe. Garuu nuti waaqayyoon hin jaallanne. Waaqayyo jaruu nu jaallate ilma isaa tokkicha karaa haadha keenya giiftii Maariyaam nuuf kenne jedhe. Kanaafuu ati nama waaqayyo fuulduratti ati kabaja waaqayyooti. Anaaf siin barbaacha dhufe waaqayyo. Anaaf siin tolashee
Tolasaa, Hagos, Badhaasaa, Mahammad, Ayyele, Kabbade, warra adii, warra gurraacha hundumaa barbaacha dhufe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanadha hojii Waaqayyoo. Madaani'aalam Amaanu'eel fayyisaa biyya lafaa ta'e fannoorra ooluunsaa dhalli namaa hundinuu isa fuulduratti wal qixxeedha. Eenyuun caalu, eenyuun aanu. Kanaafuu ilaalchi Waaqayyoo gabaabsee yeroon ibsuu barbaadu isa kanadha jechuu barbaadeen galatooma. Tole egaa abbaa keenya guddaa galatooma jecha waa'ee kana biraan darbine jechuudha. Qabxiin itti aanu kan inni isin gaafachuu barbaadu amantaan Ortodoksii Tawaahidoo sabaaf sablammii hunda biratti wal qixa erga jenne yeroo ammaa kanatti immoo kan dhagaa jirru Oromoon Ortodoksii miti. Oromoon Ortodoksii keessaa dhimma hin qabu wantoonni jedhaman ni jiru. Kanuma wal qabsiisee immoo abboota keenya durattis yoo laalle akkasumallee warreen qabsoota turan yoo duratti ilaalle jechuudha. Namoota baay'ee yoo fudhanne kan Oromoo ta'anii amantaa kanaaf lubbuu isaanii dabarsanii kennan namoonni hedduun ni jiru, abboonni hedduun ni jiru. Garuu yeroo ammaa kanatti namoonni tokko Oromoon Ortodoksii miti. Ortodoksiin Oromoo keessaa dhimma hin qabu jechaa jiru waan ta'eef waa'ee kana ilaalcha kana haala kamiitiin hin ilaaltu isin? Ortodoksiin Oromoo keessaa Oromoon Ortodoksii keessaa dhimma hin qabu jechuun hin danda'amu. Maaliif abboliin keenya miiliyoonatti lakkaawamanii akaakileen keenya abaabileen keenya inda'um Ortodoksii jechuun waldaan Ortodoksii fi uummanni Oromoo waldaan Ortodoksii fi akaakileen keenya uummanni Oromoo seenaa guddaa qabu. Biyya kana misoomuu biyya kanaaf seenaa biyya Itoophiyaa sanaaf bilisa biyya Itoophiyaa sanaaf biyyi ormaallee dhufee akka garbummaatiin yookaan kolonaayizeeshinii sana kan nurraa faccisani abboliin gurguddoonni, phaaphaasooliin gurguddoonni, luboonni gurguddoonni, hayyoonni, raayyoonni gurguddoon uummanni Oromoo akkuma amantaa Musliimaa keessa jirani, amantaa Ortodoksii keessa turani. Namoonni miiliyoonatti lakkaawaman. Akaakileen keenya, abaabileen keenya, abaabilee keenya kan nu horani seenaa guddaa biyya sana keessatti kan hojjetani. Obsa akaakilee keenya, obsa akaakayyuu keenya, obsa firoottan keenya uummata Oromoo Itoophiyaa irratti biyya sana biyya gochuuf, uummata sana tokko gochuuf, uummata sana walitti qabanii uummata biyya tokko gochuuf, biyya hundeessuuf, sabaaf sablammoota wajjiniin jiraachuuf, dhiibbaa isaan irrallee jiru, tuffii isaan irrallee jiru, isa dhiisanii Waaqayyoon ilaalanii seenaa amma nuti bira geenye, tokkummaa amma nuti bira geenye, biyyuma Itoophiyaa jedhamee tokkummaadhaan waamamu kana namoonni hundeessanii obsa kan qabani, kan obsa qabani, kan dandeettii qabani, kan ogummaa qabani, kan nama maraaf yaadani waldaa kana keessa turan. Seenaan waldaa kanaaf seenaan Oromoo waan adda bahee ilaalamu miti. Uummanni Oromoo waldaa kana waliin ture. Lafeen akaakilee keenya, lafeen abaabilee keenya, lafeen akaakayyuu keenya waldaa kana keessa jira. Waldaa kana keessatti cuuphamani, waldaa kana keessatti du'ani, waldaa kana utuu sagalee Waaqayyoorree sirriitti tun hubatin, barnootaallee sirriitti tun argatin, uummanni keenya akkasaan Waaqayyoon sodaatan, akkasaan Waaqayyoon kabajan, akkasaan qulqulloota akka Waaqayyoo kabajan, akkasaan hayyoota Waaqayyoo kabajan, akkasaan Waaqayyo samiirraa dhufeera jedhanii gaaf tokkitti dhagaanii waggaa 100 seevii godhatanii uummata kabajaan, uummata seenaa kabaju, uummata eenyummaa namaa kabaju, uummata dandeettii qabu, uummata obsa qabu. Uummanni Oromoo qoramee akka warqee akka meetii kan bira darbe waldaa Ortodoksii keessatti. Waldaan Ortodoksii laphee uummata Oromoo keessa jirti. Lapheen uummata Oromoo waldaa eenyummaan uummata Oromoo mataansaa waldaa Ortodoksii keessa jira. Amma yoonaa namoonni miiliyoonatti lakkaawaman. Namoonni miiliyoonatti. Waldaan Ortodoksii fi Oromoon waliin ilaallatu jedhanii odeessuun hin danda'amu. Maaliif hin ilaallatu?
sagalee waaqayyoo namoonni hubatan, namoonni cuuphaa isaanii jaallatan, namoonni qulqulleettii haadha keenya Maariyaamiin jaallatan, namoonni fayyisaa isaanii gooftaa isaanii Iyesuus Kiristoosiin amanani, namoonni Sillaasee amanani, namoonni gocha waaqayyoo gaarummaa waaqayyoo uummanni harka isaarraa fudhatani, ija isaanii ol kaasanii qeesii qiddaaseedhaa ba'u caalu yeroo uummanni Oromoo, Maccaa Oromoo, Baarentuu Oromoo, Tuulamaa Oromoon hundi marri harka isaanii bataskaana fuulduratti ol kaasanii samii goge jiisu ture. Samii goge jiisu ture. Lafa goge jiisu ture. Laga goge jiisu ture. Sa'a goge akkanni dhaluu godhu ture. Balaa isaan irratti dhufe bataskaanatti wal ga'anii harka isaanii ol kaasanii eebbisu ture. Abboliin gadaallee utuu nafi. Amma namoonni miiliyoonatti lakkaawaman, namoonni kumaatamatti lakkaawamanii Oromiyaan uummanni miiliyoonatti lakkaawamu maraatee miti bataskaana kana keessa jiru. Amantii isaa waan jaallatuuf, biyya isaa waan jaallatuuf. Seenaan rakkoon adda addaa bara baay'ee keessa ture beekna. Rakkoo mootonni uummatarra gahaa turan beekna hundumti keenya. Isan ilaalle uummanni hubannaa waaqayyo gara biyya lafaa dhufuusaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos abbaa hundumaa ta'uusaa namoonni baay'ee hubataniiru. Kanaafuu waldaaleen amantaan garbiraa Oromiyaa keessa jiranillee amantaan adda addaa Oromiyaa keessa jiran irra caalaa amantaan kiristaanaallee bu'uurri isaanii waldaa Ortodoksii kanadha. Cuuphamni isaanii waldaa Ortodoksii kanadha. Eenyuyyuu taanaan amma amantaan illee biyya alaatii haa dhufu haa lallabamuyyuu malee cuuphaan isaanii yeroo duraa amantaa warra durii warra dhibbaa ol waggaa dhibbaa ol deemanii maqaa kaasuun illee natti hin barbaachisu. Dhibbaa ol deemanii amantaaleen Ortodoksiin taane waggaa 500 Itoophiyaa keessa jiraatanii kan kiristaana ta'an yoo ilaalle ka'umsi isaanii yookaan immoo tarkaanfiin isaanii Ortodoksii irraa ka'aniiti tarkaanfatu. Waldaan Ortodoksii bu'uura uummata Oromooti, tarkaanfii uummata Oromooti, miseensa uummata Oromooti, lafee uummata Oromooti. Akaakayyuun koo waldaa kana keessa lafeen isaanii jiru. Kuni seenaa guddaadha. Seenaa dinqii guddaadha. Kanaafuu waldaa kana akka diinaatti ilaaluutu hin ta'in namoonni waldaa kanarratti namoota waldaa kana keessatti dhiibbaa godhaa turan ilaaluutu hin ta'in waldaa sana keessa fayyinni jiru maalidha? Jireenyi jiru maalidha? Abbaan waldaa sanaa mootii biyya lafaa kanadha moo mootii samiidha jedhanii gaafachuudha. Abbaan waldaa sanaa dura taa'aan waldaa sanaa Sillaasee abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos jiraataa bara baraa gooftaa gooftotaa mootii moototaa kan ta'u dhalli namaa akka fayyuuf malee akka hin banneef kan gara biyya lafaa kan dhufe fannoo irratti lubbuusaa dabarsee dhala namaa hundumaaf kan kenne fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos ta'uusaa ilaaluu qabna. Yeroo ilaallu yaanni keenya ni deebi'aa jechuudha. Kanaafuu hubachuu qabna. Waldaa kana keessatti uummanni Oromoo seenaa guddaa hojjechaa ture biyyaafillee. Abuna Phexros nama Salaaleeti. Abuna Phexros kan jedhaman bara Xaaliyaaniin biyya keenyallee fudhatee bituuf barbaade. Isaan lafti kun samiin kun siif hin bitamiin biyyi koo hin garboomu biyya alaaf faranjiif hin garboomu garbummaan uummata koof hin ta'u gadadummaan uummata koof hin ta'u jedhanii lubummaa kan qabani phaaphaasummaa kan qabani phaaphaasii biyya Misraa biyya Iskindiriyaatti kan dibaban nama guddaa nama waaqayyoo ulfina isaaniif fedhii isaaniif kabaja isaaniif hin dhaaban fannoo isaanii qabatanii kitaaba qulqulluu qabatanii lammii isaanii biyya isaanii Oromiyaa jidduutti Addis Ababaa Finfinnee jidduutti bataskaana Goorgisii gadi meedaa irratti maasii irratti namoon qawween xiyyiitiin kuma meeqa yeroo irratti dhangala'u Abuna Phexros irraa maal baranne nam kun nama Salaaleedha nama Tuulamaadha nama abbaa keenya nama guddaa nama biyya Itoophiyaa uummata Oromoo jaallatu gootonni gurguddoon maqaa isaanii kaasnee kan hin finne uummata misoomuma fayyinuma yookaan immoo maal jedhaman bilisuma uummata keenyaaf mirga uummata Oromoof haa ta'u mirga uummata Itoophiyaaf haa ta'u waggaa 50 waggaa 100 ol qabsoo sammuus haa ta'u qabsoo qaamaas haa ta'u
kufanii ka'anii isa amma bira geenye kana kan nuu fidani gootonni baay'een beektonni baay'een uummanni Oromoo miiliyoonatti lakkaawamani boolla keessa jiru seenaa keessa jiru qabsoo Adwaa keessa jiru qabsoo Maqalee keessa jiru qabsoo Sumaalee keessa jiru qabsoo addunyaa warri Misri Itoophiyaa yeroo fudhachuuf ka'anii isa keessa jiru erga Itoophiyaan hundeeffamtee qabee hanga yoonaatti uummata keenyaaf fayyina biyya keenyaaf guddinaaf misoomaaf guddinaaf amantoota adda addaa waliin walqixxee kan qabsaa turani nuuf kan nu boonsani laphee keenya dhiibnee biyya qabna fira qabna lammii qabna jennee akka kaanu kan nu taasisani abboliin keenya uummanni Oromoo akkuma warri musliimaa jiran warri ortodoksiis akkuma warri protestaantii turan warri ortodoksii irra caalaa waggaa kuma meeqa ifama waggaa dhibba meeqa waggaa jaarraa meeqa bataskaana waliin kana waliin jiraachuudhaan bataskaana kana eeguudhaan bataskaana kana ijaaruudhaan bataskaana kana kunuunsuudhaan waadaa isaaniif kenname adaraa isaanitti kenname eeguudhaan biyya eeguudhaan sabaaf sablammoota kabajuudhaan uummanni keenya uummata guddaadha uummanni Oromoo uummanni akkuma uummata Itoophiyaa jechuudha maaliif nama afaan hin beekne nama aadaa isaan beekne qeesii afaan isaan beekne qeesii aadaa isaan beekne himatanii lafa kennanii abbaa qeesuu jedhanii barumsa illee utuun argatiin kan nyaatan irraa kan dhugan irraa itillee isaanii lafa afanii siree isaanii gadhiisanii amantii isaaniif biyya isaanii sabaaf sablammoota akka isaanitti kan ittiin kabajaa turan waldaa Ortodoksii Tawaahidoodha. Waldaan Ortodoksii Tawaahidoo amantoota Oromiyaa keessa jiran bira jirti. Tokko seenaa biraa qabdi. Tuffatamuu hin dandeessu. Kanaafuu kan jibbamu miti wallichi. Wallichi rakkoo wallichaa miti. Rakkoo amantichaa miti. Yoo ilaallu rakkoo namaa ilaalaa jirra natti fakkaata. Seenaa keessatti rakkoo moototaa ilaalaa jirra natti fakkaata. Yookaan immoo namni namarratti ilaalcha namni namarratti qabu ilaalaa jirra yoo ta'e malee wallichi fi uummanni Oromoo waliin ilaallatu jedhamee dubbatuun hin danda'amu. Amma yoonaas qabeenya uummata sanaati. Waldaan Oromiyaa keessa jiru marri qabeenya uummata sanaati. Waldaa uummata sanaati. Gaafa Waaqayyo jedhee uummanni sun afaan isaatiin akka garaasaa itti waaqeffata jechuudha. Aadaa isaatiin ol utaalee afaan isaatiin qaddasee afaan isaatiin ammayyuu jalqabameera lallabee afaan isaatiin akka garaasaa kan itti kabajatu qabeenya guddaa horateera. Misooma amantii Oromiyaa keessa uummata keenya keessa waan jiruuf akkuma Itoophiyaa keessa jiru jechuudha. Itoophiyaa fi Oromiyaan adda baateen ilaalamtu handhuurri Oromiyaa handhuurri Itoophiyaa Oromiyaa waan ta'eef kanaafu Itoophiyaa fi Oromiyaan lamaanuu kan ittiin walitti araaramanii waldaa kana keessatti amma bitaanan. Wal lolanii yoo turan, wal tuffatanii yoo turan, walirraa badanii yoo turan kan ittiin araaraman, kan ittiin tokko ta'an waldaa kana keessatti. Waldaan kun booru nuti abbolii uummata kanarraa yeroo dhalannu ilaalcha keenya fageessineet ilaala. Dhiphifneen ilaalu. Maaliif uummanni keenya uummata guddaa ta'uu isaa beeka. Uummata obsa qabu. Uummata utuun ilaaliin utuu argee akkan argine utuu dhaga'ee akkan dhageenye bira darbee misoomaaf guddinaaf bilisaaf kan fiigu Waaqayyoonis kan sodaatu ta'uu isaa beeka. Uummata kana keessaa immoo uummanni miiliyoonatti lakkaa'amu bataskaana kana keessa jira jechuudha. Tole egaa abbaa keenya guddaa ulfaadhaa isiniin jecha egaa amantaan Ortodoksii Tawaahidoo saba hundumaafuu walqixaadha. Oromoonis gaa achi keessaa gahee tokko ni qaba jechuudha. Kuni waa'ee goosummaa dubbachuu otoo hin taane waa'ee amantaa keenyatti wal qabsiisee yeroo ammaa kanatti wanti baay'ee waan ka'aa jirudha fi Oromoon Ortodoksii miti jedhanii uummata keenya baay'een isaanii gama siyaasatiin uummata as keessaa baasuuf jiru waan ta'eef dhimma kanarratti yeroo ammaa dubbachuun nurra jiraata waan jedhuuf gaafiin kun kan har'a isiniif dhiyeesse jechuudha. Egaa haaluma wal fakkaatuun sagantaa keenyallee egaa gara xumuraatti deemuuf jirra. Gaafii tokko qofatu naafa. Namoonni tarii waa'een dhimmi nuti har'a guyyaa kanaasitti dhufnee fi namni hin galleef yoo jiraate kaayyoon keenya inni guddaan amantaan Ortodoksii Tawaahidoo hunda keenyaaf walqixa hanga ta'etti maalummaa amantaa keenya
sagalee waaqayyoo afaan keenyan sirriitti barannee barsiisnee uummata keenya biraa qaqqabuudha. Namoonni baay'een afaan waan hin dhageenyeef jedhanii badaa jiru waan ta'eef namoota badaa jiran sanaaf qaqqabuudha waan ta'eef kaayyoon keenya kanuma. Dhimma biraan qabu siyaasa of keessaan qabu namni baay'een keenya kana hubachuutu nurra jiraata. Gaafiin koo inni xumuraa amantaa fi siyaasni wal qabataa kan jedhudha. Namoota baay'ee gaafa ilaallu amantaa fi siyaasa gaafa wal faana adeemsisan ni argina. Kanaafuu siyaasni mana amantaa keessatti ni barbaachisaa? Yoo hin barbaachisu ta'e immoo namoonni tokko tokko ammaan kanatti siyaasa fayyadamaa jiru waan ta'eef waan kana haala kamiitiin balleessuullee yaaluun nurra jiraata kan jedhu otoo irratti dubbannee natti tola abbaa keenya. Mee waa'ee kanaa moo maal jedhu? Waan lama jira. Amma ideoloojiin egaa namni siyaasa malee haa jiraatu jechuu hin dandeenyu. Siyaasa jechuun akkanaaf galutti saayinsii siyaasaallee badaan beeku. Garuu akkanaaf galutti siyaasni bulchiisaaf namni yookaan mirga gaafatu qabaa yookaan filatamee paartiin tokko filatamee biyya gaggeessuuf tokkummaa uumaa jechuudha. Maabara uumaa jechuudha. Waldaa uumaa. Siyaasa jechuun waldaa ideoloojii biyya lafaa bulchiisa biyya lafaa sirreessuuf yookaan nama biyya naannoo isaa hawaasa isaa biyya isaa gaggeessuuf giruuppii uumeeti falmii keessa seenaa jechuudha. Namni hundinuu waan akkasii keessa jira jechuudha. Ilaalcha tokko qabaachuun hin danda'amu. Addunyaa kana keessa yeroo jiraattu ilaalchi kee adda adda, fedhiin kee adda adda, bifti kee adda adda, nyaanni kee adda adda, manni kee adda adda, barumsi kee adda adda. Kanaafuu nam tokko abbaan fedhe tokko haa ta'u jedhamuu hin danda'amu. Adda adda ilaalcha adda addaa qaba. Egaa amantiin akka amantiitti meeshaa siyaasaas miti, siyaasarraas walaba. Maali yoo jenne amantiin mootummaa waaqayyoo bakka bu'eeti lafa jira. Waa'ee hafuura qulqulluu labsa, waa'ee jireenya bara baraa labsa, waa'ee nageenyaa labsa. Namni siyaasa fedhellee hordofu, namni dandeettii fedhe qabu, namni umrii fedhellee qabu, namni alatti wal lole, namni alatti wal waraanu eessatti araarama jennee yoo ilaalle bataskaana keessa dhufee araarama. Mana waaqayyoo keessa abbaan hafuuraa abbaa amantii jechuun abbaa araaraati. Mana amantii waldaa waaqayyoo jechuun mana araaraati. Maaliif yeroo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufu tokko maqaan isaa Amaanu'eel jedhame. Amaanu'eel jechuun waaqayyo dhala namaa waliin ta'ee jechuudha. Waaqa araaraa jechuudha. Waaqa nageenyaa jechuudha. Lammata moo ergamoonni waaqayyoo ol samiirraa dhufanii wangeela Luqaas irratti yeroo ilaallu ol samiirraa dhufanii maal jedhani? Sibaat ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ jedhani. Nageenyi ol samiirratti waaqayyoof nageenyi ta'ee galanni isaa ol samiirratti baay'eedha. Baay'eedha. Nageenyi waaqayyoo ol samiitti guuteera ergamoota waaqayyoof. Lafarrattis guute jaalalli waaqayyoof nageenyi isaa lafarra guute galanni isaa haa ta'u jedhanii gaafa giiftiin keenya haati keenya Maariyaam gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin deessu ergamoonni waaqayyoo gara biyya lafaa dhufanii jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeni nageenyi inni dhugaan mana waaqayyoo keessa jira. Tokkummaan inni dhugaan mana waaqayyoo keessa jira. Sabaaf sablammoonni si jedheem sila namni aadaadhaan wal hin beekne namni ideoloojiidhaan wal argee walitti dhufeenya hin qabne namni saayinsii fi teekinooloojii adda addaa qabu namni biyya adda addaa qabu afaan adda addaa qabu eessatti wal bara yoo jenne mana waaqayyoo keessatti. Manni waaqayyoo bakka tokkummaadha, bakka nageenyaati, bakka wal arguudha. Manni waaqayyoo yeroo bataskaanni waaqayyoo siyaasa abbaa fedhellee adabuu dandeessi. Hafuura qulqulluudhaan. Mootii biyya jiru Abuna Phexrosin ilaalteetta. Namoota biyya ormaatii dhufanii maal jedhani? Biyya kana gaggeessuu hin dandeessan. Biyyi kun biyya waaqayyooti. Biyyi kun biyya garbummaa barbaadu miti. Namichi nama amantiidha. Abbaan suni paappaasiin suni eebbisaaniin waliin haa ta'u. Biyyi kun biyya garbummaa miti. Uummanni kun uummata garbummaa barbaadu miti. Uummata walabummaa barbaadudha. Bituu hin dandeessani jedhanii isaaniin adaban jechuudha. Mana waaqayyoo keessa yeroo jiraattu manni waaqayyoo adabbii jireenyaa kan ittiin argattudha. Mootummaa waaqayyoo kan ittiin dhaaltudha. Dhugaa kan ittiin barattudha. Hawaasa keef daandii sirrii ta'e kan ittiin himtudha. Mootummaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufee jireenya dhala namaaf kennuusaa kan ittiin ibsitudha. Kanaafuu waldaan waaqayyoo akka waldaatti siyaasarraa walaba. Garuu yeroo ilaallu siyaasnii fi akkas ta'etu jiru
siyaasni waldaarraa walaba ta'eera yeroo jennu eddee tokkotti immoo argina. Bara baay'ee keessa yookaan immoo seenaa baay'ee keessa biyyoota adda addaa keessa biyya keenya keessattis taanaan namni amantiin qaba jedhee yaadu yookaan abbaa amantiin of jedhu mataasaa siyaasa keessa kaayee argita. Nama tokko yookaan paartii tokko hordofee argita. Yookaan immoo isa bakka bu'ee yeroo taa'u argita. Suni sagalee waaqayyoorraa adda. Hin ta'uun hin deemsisu sagalee waaqayyoo waliin deemsisu. Yoo ati abbaa amantaa taate firri kee nama amantaa ani amma nama lubadha. Luba bataskaana waaqayyooti. Anaaf fira ormaan qabu nama. Fira orma ta'een qabu. Jechuun firaaf orman qabu. Fira qaba hundumtuu fira kooti garuu orman qabu. Gosa fedhaa haa qabaatu. Lammii fedhaa haa qabaatu. Afaan fedhaa haa dubbatu. Utuu hin danda'e afaansaa. Siyaasa fedhaa hordofu. Nama ta'uu isaa qofaadha. Maaliif kitaaba qulqulluu yeroo ilaallu hin dhaga'ama miti sagaleen kun. Ni dhaga'ama. Yeroo kitaaba qulqulluu ilaallu kan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe fayyinni dhala namaaf akka ta'uuf. Namni hundum kan foon uffate marre. Kanaafuu namni siyaasaa gosarraallee adda. Gooxiirraallee adda. Maaliif amantiin ilaalcha guddaa akka qabaatu si taasisa. Dhala namaa hundumaaf waan gaarii akka yaaddu si taasisa. Kanaafuu garuu bataskaanni haa ta'u wanti tokko yeroo tokko meeshaa siyaasaa yeroo isaan ta'anii argina. Garuu akka sagalee waaqayyootti hin deemsisu jechuu barbaadeen. Sagalee waaqayyoo waliin tokko miti jechuu barbaadeen. Tole keenya guddaa jecha yeroo keessan akka na fakkaatutti gaasinis mana amantaa keessatti sagaleen kee xinnoon dhaga'amu xinnoo sagalee kee tin dhaga'amu xinnoo. Tole gaasinis bakka mijataa hin jirtan na fakkaate. Amma nagaadha amma gaariidha. Eeyyee gaabbaa keenya nuti amma sagantaa keenya xumuruutti jirra. Maaliifin isinis bakka mijataa waan hin jirreef kutaa nutti amantaa keenya barumsa amantaa sirriitti qabu waliin barannu ta'a waan ta'eef abbaa keenya guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya kun peejiin kun waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromootiin jedha. Torbanitti guyyaa tokko guyyaa gaafa sanbata duraa yookaan qadaadee torbanitti guyyaa tokko kan isinii dhiyaatu tamsaasa kallattii haala kanaatiin isinii dhiyeessina. Marii waliin taasisna. Barumsi illee ni jira. Abbootota keenya biroo irree barsiisota keenyas kan isiniif dhiyaannu ta'a. Har'aaf garuu abbaan keenyas xiqqoo bakka mijataa waan hin jirreef asuma irratti xumura sagantaa keenya waan ta'eef kutaa nutti abbaa kan wal arginu ta'a. Amma garuu kallattiimaan abbaan keenya sagantaa keenya kadhataan nu xumuranii nutis gara dhimma taanutti. Galatoomii waaqayyo hunduma keessan waliin haa ta'u. Egaa waldaan keenya biyya irra caalaa biyya Ameerikaa keessatti waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo jennee wal argaa jirra. Kanaafuu karaa peejii kanaa yoo barbaadanii lakkoofsa fudhatanii nu qunnamanii warri irra caalaa biyya hambaa keessa warri jiranii isaaniin tajaajiluu barbaanna. Boodammoo biyya keenya keessattis ijoolleen socho'aa jiran waldaa ijoollee duuka bu'ootaa waldaa duuka bu'ootaa miti maqaan isaa isaanis baay'ee socho'aa akkas miti maqaan isaanii inni biyya keessa ijoollee waldaa duuka bu'ootaa isaaniinis akka gargaartan adaraa waaqayyoon sinirra kaaya. Ijoolleen baay'ee dadhabaa jiru hojii hojjechaa jiru. Egaa nutis waldaa keenyaaf kaayyoon keenya garbiraa miti. Kaayyoon keenya waldaa keenyadha. Amantii keenyadha. Amantii keenya immoo cimsannee mootummaa waaqayyoo dhaallee biyya keenyaaf hawaasa keenyaaf waan gaarii hojjennee darbuudha. Kanaafuu waliin taanee wal gargaarree akka waliin deemnu waaqayyo nu gargaaru xinnoo iddoo ayyaanaa tokko hin jiraayyuu. Kanaaf egaa xinnoo sagaleen nu jeeqa.
Meen dumaa fuugaa annu barsiise annu jaallate Waaqayyo galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Gooftaan keenya fayyisaan keenya ammayyuu ifa kennuuf kenni, jaalala kennurraan fageessin, tokkummaa kennuuf kenni. Akkasumas immoo amantii keenyatti cimnee jabaannee gara mootummaa keetti akka seennu yaa Waaqayyo ati nu gargaari. Eebbi qulqulleettii haadha keenya Maariyaam, eebbi qulqulloota hundumaa nu waliin haa ta'u. Yaa abbaa keenya jennee Waaqayyoon haa kadhannu. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee samiirra takka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu buddeen keenya nuuf kenni. Yakkaa keenyas nuuf dhiisi, nutis warra nu yakkan akkuma dhiifnu qorumsatti nu hin gashin. Hamaa nu oolchi malee mootummaan hankeeti yoo humnis galannis hanga bara baraatti. Ameen. Nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluu, nagaa ergamaa Gabri'eeliin nagaa siin jenna yaa durbee Maariyaam. Foon keetiinis durbaa, yaada keetiinis durbaa, yaa haadha Waaqayyoo isa mo'aa, yaa haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Nagaan siif haa ta'u. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos biraa nageenyaaf araara nuuf kadhadhu. Eebbi kees nu waliin haa ta'u. Eebbi qulqulleettii haadha keenya Maariyaam biyya keenyaaf hawaasa keenyaaf haa ta'u. Walaa jaallannu, walaa barbaannu, waliin haa hojjennu, waliif haa dhaabbannu. Waaqayyo immoo afaan hundumaa jaallata. Afaan hundumaadhaan galateeffamuu barbaada. Qabeenya isaati afaan keenya waan ta'eef hundi keenya haa kaanu. Peejii irrattis haa ta'u waan dandeenyuun ummata keenya haa tajaajilu. Meeshaan teekinooloojiin bara kana kennaa jira, waan gaarii kennaa jira waan ta'eef kanaan fayyadamne hawaasa keenya haa tajaajilu. Teekinooloojiin baay'ee, miidiyaan baay'ee barbaachisaadha. Haa fayyadamnu, haa dubbannu, haa barreessinu. Waldaa keenya haa gargaarru, uummata badee jiru haa barbaannu, haa kaanu, haa lallabnu, haa faarfannu, haa dubbannu. Waan dandeenya haa dubbannu. Hawaasummaa keenyas haa cimsinu. Kanadha amantii jechuun. Amantii qofaatu hin ta'in hawaasummaas of keessaa qaba waan ta'eef haa kaanu, haa jabaannu. Jabinni nuuf haa ta'u, Waaqayyo biraa nuuf haa ta'u. Mucaa keenya Hayilee Waaqayyo si waliin haa ta'u. Eebbi Waaqayyo si waliin haa ta'u. Gaarummaan Waaqayyo siif haa baay'atu. Waaqayyo haa eebbisu. Nagaan Waaqayyo si waliin haa ta'u. Nagaan tura. Ameen. Ishee Waaqayyoon kan kadhata keenya Waaqayyo gooftaan nuuf haa fudhatu jecha abbaa keenya guddaa galatooma. Kutaa nutti gaa abbaa biraa waliin kan wal arginu ta'a. Abbaa keenyas kutaa biraa irratti immoo ni affeerraa barumsas waan baay'ee nuuf dabarsu jennee abdii qabna. Hundi keessanuu waldaa kana peejii waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromootiin jedhu laayikii yookaan fooloo gochuudhaan dhufuu ni dandeessu. Har'aaf sagantaa keenya xumurraa Waaqayyoon kakaasee nu jalqabsiisee nu xumursiisee maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaa'e haa ta'u. Nagaan tura. Nu xumursiisee maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaa'e haa ta'u. Nagaan. Anis
Full